ooshaa wayii keessa geessanii nagalchaniinu makiinaadhuma keessan jira oosha wayii keessa geessanii nagalchaniinu jedhee sana booddee kashaafattii sun illee irraa fuudhanii cufanii achi booddee lammuu sagaleen isaan dhaga'amni. Tole mucaa kun amadra guyyaa kamaanutu dusaami garuu kara jaraatiin falli dhufuu fi mucaa kanaa yoo baate Oromotti tara jechuudha. Akkuma amma gosatu nama laalaa dubbii takkayyuu gosatu nama laalaa gosa bira tartu gosa itti aantu nama laalaa jedhan san yoo jarri kun furmaata gurbaa kanaa hin fidin mucaa kanaa hin fidin mallaqa guurte sanii mucaa kana mana hidhaatii baaftee mana hidhaa keessatti amma sham waggaa tokko hidhamuu danda'a waggaa lamayyuu hidhamuu danda'a yoo hin gargaaramin jechuudha. Yoo mucaan kun achi keessaa gadi hin bahin akkuma amma reefi asirraa jedhame kana mana hidhaa Suudii keessatti dhukkubsataan ka isa caala dhukkubsatuyyuu achitti shamee achi keessatti du'aa jiru meeqa jira. So kanaafuu namni kun furmaata godhuu ka qabu warruma mallaqa guure santu furmaata godhuu qaba. Yoo jarri furmaata godhuu baatte ammoo jara saaxiluun mallaqa jarri nyaatte kanaan gabbaanee saaxiluun akka Oromootitti itti fufaa jechuu barbaadeeti. Kanaaf dubbii kana akka dubbii xiqqootitti qabdaniyyuu ilaalina itti deddeebine haga furmaanni mucaa kanaa dhufutti takka mucaan kun mana hidhaatii bahee gara biyyaatu haa galu maatii isaati. Haa baasanii galchan tikeeta irraa muranii dafanii haa galchan mana hidhaa keessatti akka hin shamne. Eega gabbaasanii isisan hidhaa kan turre furmaata godhuufidha. Maa baasanii isisan maa hospitaala san keessatti qarqaaranii mana hospitaala keessa taa'eetiin yaala isaa waan barbaachisuuf yookaan dhimma isaallee akka hordofumaa godhuu dhaban. Hayyee erga baasan ammoo maaliif bakka sekuriit ta'e bakka eegumsa isaatiifillee waa hundaafuu mijataa ta'u. Kingi Kamaaliin malee nagarre nama achitti kijibaaf achi fiffiidee viidiyoo biratti kaateetiin achi deemne. Amma ishee ka jimma masuulummaallee qaba jedhu ka jimmaa tokko ta'u guyyaa lama moo akkam fudhate mul'ate biratti Kamaal Abdallaa garuu guyyaa mara bira mul'ataa mucaa sana yeroo inni kunuunsu argaa turre. Mallaqaanillee waa godhuu fi baatu namni sun mucaa san hagam tokko sagalee isaallee akka uummanni dhaga'u ka godhaa ture Kamaal Abdallaati. Dhugaa isiniin jedha Kamaal Abdallaatu galateeffamuu qabaa jechuudha. Kanaafuu warri feemasoonni Muhammad Bilal Jarziiraatii fi Eenyu Abdii Geetaachoo warri mallaqa guure sun hadda maaltu afaan qabachiise gaafa mallaqa guuran namni akka jaraa miidiyaa gubbaa iyyuu hin jiru. Gaafa mallaqa mucaa kanaa guuran har'a eessa dhaqan hadda mana hidhaatii ol galchanii sagalee isaa ukkaamsan jechuudha. Na qarqaaraa Oromoo akka hin jenne fayyaan kiyya kana keessa jira Oromoo akka Oromoolleen isa hin agarre godhanii mana hidhaatitti goosisanii jedhisuun kun sirrii miti. Akkuma Ahmad jedhe dhibbaan dhibbatti nama angoo qabu nama maalillee mucaa kana mana hidhaallee baasuu qabu danda'u ni beeku beektee jarri kun Suudii keessa warra jiru ni beekan. Nama paaworii achi Suudii keessa qabu mucaa kana baasuu hin danda'an yoo rakkoon shiraa keessa jiraate akkuma isinuu jettan rakkoon shiraa mallaqa nyaachuuf shira xaxanii sagalee mucaa kanaa ukkaamsan ta'e malee mucaa kana baasuuf jara san biratti salpha. Hayyuu meeqatu jira ijoollee Jimmaa bakka bu'anii ka Suudii keessa jiran. Kanaafuu falaa fidanii isiniin jedhaan gabaabseera. Mee waa takka nama dhaga'ullee osoo waraabamee kunillee wallaahi billaahi jajuu fi miti ummatuma Arsii ummata sikkoo mandoo kanarraa Oromoo waa baratuu qabdi. Maaliif jettan amma Ibrishaan kunillee jira duriyyee illee jechuu iyyaali nama arrabsullee gaafa ammoo ilma sikkoo mandootu tuqame jedhe argitanii akka itti hirmaatu dubartiin isii akka itti baafatte amma eenyu mucaa kanaan dura yoo dhugaa dubbanne Oromoon tun illee irratti hirmaatte ilma Arsiitu qabe ilma sikkoo mucaa kanaa kawaggaa tanaatiin xalla mucayyoon fayyaa dhabdee mucayyoon Arsii fayyaa dhabdee tamaraatte gurbaa tikeettii irraa murtee intalallee tikeettii irraa murtee akka itti galfatte laala mucaa dheengaddaa halkan Ibrishaan kunfaa ka duraan namarra eenyu hafarsoonfaa Ikka guddaan hirmaatanii u'uu jedhanii ilmi keenya abadan hin du'u mallaqaa jedhanii akka itti baafatan laala kanarra Oromoon tun illee baratuu qabdi. Nuti iyyannee uummanni sikkoo mandoo kun yeroo rakkinaallee mee nuti ittiin talla waa an hargee keessa dhaqee ijoollee hargee waamaa ture yeroo bakka hedduu dhaqee ilaalee ture garuu waan Arsii ta'eef kana dubbataa jiru wallaahi billaahi uummanni sikkoo mandoo kun yoo laaltanii jettan waan ofii irratti gartee gosummaallee barbaachisu gurran nu bada ilmi keenya mallaqaa du'u akka rabbiittillee akka Oromoottillee akkuma gosaattuyyuu ijoolleen Jimmaa jabaachuu qabdan mucaan kuni waa tahee salphina keessan jecha salphina warra sanii tokkoffaa ta'aa itti aansee ammoo mucaan kuni dhiin isaa lafatti badee gumaan isaa miilli isaa cittee osoo mallee sunillee deebiiniif akkasitti ammoo hidhaa kana keessatti waan tokko yoo ta'e itti gaafatamummaa warra gaafsan mallaqa guure itti aansee ammoo
godinumatu guutuun isaanii kawaa beeku ka dandeettii qabu isintu itti gaafatama itti gaafatamummaa rabbi durattillee seenaa durattillee jalaan baatanii isin jabaattanii yoo isin jettan Oromoon tun isin duuban dhaabatti yoo isin laaftan dhuftee Oromoon biraa isin hin dirmattu tana beekaa. Aamisha galatoom jecha jette kanallee amma gowwaan jazbaan tokko beeta afaan la fudhata. Akka waan ati jimmaaf kenninee jirra isin qarqaara jenne nu qarqaarsaa hin dinne akka baaleef arsiitti haa ta'u kutaa kamittuu mucaa kana qarqaaruu hin dinne garuu dhimma ajandaa isaa warri fudhate warri itti aanna jedhee ajandaa fudhatee qarqaaruuf mallaqa san guure mucaan kun hadha hidhamee hidhaa jiru kun balbala banaa isin balbala bannaan nu mallaqaa miti waan dandeenyuun akka Oromootti isin bira jirra jedhaa jirra malee jimmi waa godhaa fi jimmi qarqaara akka hin jenne garas ittiin fudhatina beektaa tokko miidiyaa kanarra nama mataa gara garaa qabu jira sammuun isaa sammuu faallatti kan herregu jira jimmaaf galchinee mucaa kana isinit dhiisaa irra jechuu miti yoo isin gal fakkeenya nu fudhadhaa jechuun fakkeenya kana fudhadhaa jechuun fakkeenya akka ijoollee achi yeroo namni rakkatu qarqaartuutti fudhadhaa akkasitti qarqaara sagalee oliif ta'a jechuudha malee akka mucaa isinii galchinee nu isin bira hin jirru jennetti akkasitti akka hin fudhanne jechuu barbaadeeti. Wallahi namni akka sanatti isin fudhatullee jira natti hin fakkaatu akkama taate. Akkuma Ahmadillee dubbataa ture wanna tokko waa hundattu iyyuu al-aqrabuuna awlaa bil ma'ruuf maal jedhaa ture. Ummatuma silaa namatti aanutu iyyuu dura dhaqeetti dhiyaateen naan inni kaan immoo achirratti gargaara kun seeruma dubbiidhuma lafa jirtu malee isin dubbii keessa namni akkasitti fahamu jirallee natti hin fakkaatu yaa'u bakka nauma dubbii barbaadu takka sanatti fahama malee. Amma alaa kulli haalin ummanni gaafa duraa waasii irratti ta'ee ni gargaaraa jedhee ummanni abdii jaraa zimmedhee ta'aa jiru sun yoo danda'an ta'e kunoo ni gargaara jedhanii waan nuti haasawaa jirru kana bakkaan ga'u yoo immoo hin dandeenyu jedhan harka keessaa fudhatanii ummanni kutaa fedhirraa iyyuu haa ta'u ka mucaa kanaaf furmaata gochuu danda'u itti dhiyaatee furmaata haa godhuufi sagalee keenya yoo dhagahan jechuu maaliif yoo danda'an akkuma gaafa duraa nuti waasiidha waa takka lapheen baatinaa jirraa fi jedhanii birrii uummatarraa abdiitti godhanii birrii uummatarraa guuranii jedhan sanatti mucaa